Yesus olcha magansa olcha ya olcha እሺ ኦቦሌሳ keenya maqaa kee nu beeksisi. Tole, maqaan koo Geetahuun Tashoomeen jedhama. As Walqixxee Yuunivarsiitii irraa Konistiraakshinii kan hojii afuraffaan baradhaa jechuudha. Tole, baay'ee Waaqayyotti guddaan gammadaa. Dhuguma Waaqayyoo waan guddaa tokko na oolchinaan kanan dhuga baatii qabu. Sunis torbee darbee as dhimmaaf gara maatiitu deemaa jiru. Konkolaataan karaa irratti utuu deemaa jiru tabba irratti fireemiin isaa addaan cita. Sunis as Finfinnee irraa gara Naqamtee konkolaataa deemu jechuudha. Yeroo inni akka carraatti tabbarra ga'ee jedhutti tabbi gara olii isa nafa dudduubaa immoo tabba haga ta'e deemeera walakkaa gaafa ga'ee jedhu fireemiin addaan cite. Gaafa fireemiin addaan cite jedhu filannoo biraan hin jiru gara dudduubaatti konkolaataan tabbarra waan jiruuf sochii jalqabe. Kan gara fuulduraa deemaa jiru gara dudduubaa eegale. Gaafa gara dudduubaa eegalee jedhu wanti filannu tokko hin jiru garuma boollaatti namni hundumtuu dhumu ture jechuudha. Sana gidduutti akka carraa konkolaachisaan gargaaraa isaadhaan bu'iitii waan ta'e dhagaalli naaf kaa'e jedhee gaafa na jijjatu gargaaraan gaafa bu'ee jedhu akka carraa konkolaataan saffisa dabala. Gaafa konkolaataan saffisa dabalee jedhu hin danda'amne to'achuudhaaf baay'ee ulfaataa ture balaan suni. Sanaan booda filannoon biraa gaafa dhibee jedhu konkolaachisaan suni marii konkolaataa sanaa olii gadi naannessuudhaan konkolaataa akkas moggaatti qabee kuffise. Gaafa konkolaataan kufee jedhu waan baay'een kan dudduuba keenya ture utuu konkolaataan sun hin kufne ta'eeti tariiti konkolaataan dudduubaan dhufaa jiru irratti konkolaataan keenya dhaqee balaa adda biraa geessisuu hin danda'a. Sana qofaallee miti qabeenyi horiin ta'e yookiin namni daandii irra kan deemaa jirullee dhaamee kufuun miidhamu lubbuun darbuu danda'a. Kan keenya irratti dabalatee balaa adda biraan uumamuudhaaf kan malee gaafa sana konkolaataa sana kuffisuu irraan kan ka'e balaa isa dabalataas kan keenyas akka kanatti oolee jechuudha. Kanaaf wal qabatee konkolaataan sun gaafa kufeedhu akka carraa namni nu keessaati illee miidhame dhiigee hin jiru kanan lubbuun darbe illee hin jiru. Xiqqoo namoonni walii isaaniitiin wal oolchina jechuurraan kan ka'e wal dhidhiibanii wal miidhan. Kana malee hagas mara dhiibbaan guddaan jiru Waaqayyoon gargaareera jechuudha. Kanaan dura waan akkasiis mudatee beekamu. Ani yeroo tokko ganna darbe jechuudha. Hagayyaa keessa as dhimmaaf gara Finfinneetu deemaa jiru. Konkolaataa namni buufata konkolaataa irraa qabeenaaf dhufa bakka. Ani bakka biraa irraan seene waan ta'eef gaafa konkolaataa sana seenu konkolaataan sun gaarii ta'e natti mul'atu ture. Maal akka ta'e hin beeku. Namoota na wajjin jiran konkolaataan kun gaarii miti jedhee naasaa. Namoonni warreen achi keessa jiran maal ta'eera naan jedhu. Jedhee utuu daqiiqaa baay'ee hin deemin booda konkolaataa sana keessaatti gubbaa naannoo mootora isaa irraa abiddiin ka'a. Gaafa abiddi ka'ee jedhu namoonni hundumtuu maal dhageessedha maal agarteedha kan konkolaataa kun gaarii miti jettee naan jedha. Ani wanta argee waan dhagee illee hin qabu. Gaarii matee natti mul'anne. Akka carraa isa ammaa kanas an buufata konkolaataa isa Finfinnee irraa gara lixaatti gaafan qabadhu gaarii miti jechaan ture nama na bira taa'uun. Konkolaataan keenya kun gaarii miti maal akka ta'e beekuu natti dhaga'amaa jennaan maali konkolaataan bareedaadha maal ta'e naan jennaan gaarii ta'e natti mul'atu yeroo tokkos waan akkasii balaa wayii na dhaqqabee ture gaarii miti jedhee itti himeen ture. Wal fakkaata marsaa si'a lama naquun nama kanaaf Waaqayyoo wanta hundumaa isaan beeka gidduu galee balaa seexannee waan fokkisaa lubbuu keenya haga dabarsutti ana qofaallee miti. Yoo xiqqaate lubbuu nama 61 balleessuudhaaf kan malee Waaqayyoo gidduu galee hambisee jechuudha. Tole yeroo balaan kun uumame namni keessaati miidhame hin jiru. Akkuma jalqaba kaasuuf yaalee namni yeroo konkolaataan gara dudduubaatti deemsa isaa jijjiirratu of oolchuudhaaf yaaliin godha. Tariitiin ba'ee nan oolaa wayii karaa foddaallee haa ta'u karaa balbalaallee ba'uudhaaf yaala haa ta'u malee hin danda'amu waan sun maaliif konkolaataan saffisaan deemaa jira gara dudduubaatti. Filannoon keenya waan biraatu ta'e boollatti namni dhumuu ture. Haa ta'u malee namni neera waan ta'eef bocuun jira. Waan godhan walaalanii waan baay'ee sagalee adda addaa dhageessisuun jira. Sun hunduu ta'ee namoonni na bira ta'anis ta'e warreen kaan konkolaataa sana keessa jiran balaatu irra ga'ee makiinaa hin kufe konkolaataanii isaan waliima isaanii wal dhiibanii yookiin immoo wal darbatanii wal oolchuudhaaf jecha
ofii keenya hin oolchina waan jedhan irraan kee teessuma konkolaataa sibiila isaa irratti akkas foddaa isaa irratti of rukutan malee dhiigni dhangala'ee lubbuun darbe hin jiru. Baay'ee waan waaqayyootti guddaa gammadu balaa akkas badii balleessaa ta'e kana keessaati lubbuun namaa hin dabarre dhiigni hin dhangalaane harki waaqayyoo gidduu galee hin oolche. Ani oolchuu waaqayyoo qabatamaa mana argi gaafa sana. Asirratti wanta dubbadhee darbu tokko jira. An utuun asiin deemeen dura guyyaa tokko waaqayyoo waan dubbate qaba. Akka rakkoo wayii naqu namuuf jedhu karaa ijoollee tajaajiltoota waaqayyoo balaan akka na fuuldura jiru waaqayyoo dubbatee ture. Anis gurra keessaa nan qaba. Kana qofaa miti guyyaa maan imalarra jiru sanallee as fookasii keenya irratti kadhata ta'aa ture irratti waaqayyoo lubbuu tokko du'a nan oolcha jedhee dubbataa ture jedhan. Ammas wanti gaafuma sana guyyaa kun kan ta'e sanbatadha. Jimaata galgala karaa nama waaqayyoo tokko ammas bakka biraa taa'ee ijoollee gartuu jiniin nuti geggeessuun as ijoollee soolootiif bilbilee isin keessaati gartuu sooloo keessaati seexanni nama tokko irratti balaa qopheessaa jira. Waaqayyoon kadhadhaa jedhee namni biraanis dubbatee ture. Wanti kun seexannittuma yaadee anaan adamsuudhaaf naan qabates lubbuuwwan balleessuudhaaf dhufe. Waaqayyo garuu dubbateera waan ta'eef argee waan seexanni yaadee karoorse sana gidduu galee balaan uumame kun anas ta'e namoota na wajjin jiranis lubbuu keenya irraa balaa tokko hin geessisne jechuudha. Waaqayyoo si eebbisu baga waaqayyoo si gargaare meedhuma irratti wanta itti dabarsuu barbaaddu jiraate. Tole waaqayyoo si eebbisu isinii illee guddaa baay'een hin gammada isinillee carraa kana naalatanii gaaffii fi deebii kana wajjin gochuu keessanii fi ani wanta jechuu barbaadu dhuma irratti namni bara jiraatu keessatti dhugumaan waaqayyoof hin jiraata yoo ta'e balaan kamuu san argatu. Maaliif akkas jedha sagalee waaqayyoo namni golgaa isa hundumaa danda'u gararraa jiraatu inni gaaddisa waaqayyoo jala hin buufata jedha. Golgaa isa hundumaa danda'u gararraa sana jala namni jiraatu wanti kamiyyuu badiisni hamaan dhukkubni akka faarfannaa boqonnaa 90 fakkaata. Dhukkubni balaan tasaa yoo isatti dhufe illee harki waaqayyoo isa irra waan jiruufi inni waan sana jala akka nuun dubbata Daawit gaafa barreessu. Isa kanaaf dhugumaan namni karaa isaa waaqayyootti kennatu namni jireenya isaa harka waaqayyoo keessa godhate tokko badiisni kan kanaa miti kan kanaan olii yoo itti dhufeyyuu homaa tokko isarra hin ga'u. Maaliif jireenya nuti jiraannu jireenya karoora harka waaqayyoo keessaadha malee jireenya nuti ofii keenyaan godhanne miti. Deddeebiin keenya deemsi nuti deebinu martinuu wanti ofii keenya yaadnee goonu tun ta'in waan siluma waaqayyoo karoora waaqayyoo keessa jiru waan ta'eef nuti du'a akka tasaa hin duunu. Sanumaayyuu immoo yeroo matti duunullee hin qabnu nuyi. Ajandaa baay'eetu jira. Ajandaan waaqayyoo kan nuti hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf waaqayyoo wajjiniin hojjenna dubbate waan baay'een jiru. Taayimiin kun taayimiitti nuti duunu tun ta'in yeroo nuti hojii hojjennudha. Utuu hojiin harka jiru immoo hojiin hojjetamu karaa keenya wanta hojjetamu utuu hin hojjetamiin hin duunu nuti tasuma. Isa kanaaf an ofii kootiif illee argee ooleen nan galateeffadha. Boor dhaloonni karaa isaanii irratti bara jiraatan keessatti waaqayyoof amanamanii tole jedhaniiti ergama waaqayyoof baatanii yoo deddeebi'an balaan tasaa kamiyyuu isaanii hin argatu hin oolu harki waaqayyoo gidduu galee isaanii hin oolcha jechuun barbaada. Waaqayyoo gooftaan isin haa eebbisu baay'een isin jaalladhaaf dhugaama dubbachuudhaaf hiriyoota baay'een qaba. Namoota baay'ee jechuun argeera. Waldoota baay'ee keessas na waaqeffadhee argeera. Haa ta'u malee jaalala as fookasii koo keessatti natti dhufee qabate kana keessaati ba'uu hin danda'u. Ifin balaan gaafas nanaatu na ajjeesaratee naan wanta gaabbuuf tokko yoo jiraate waan biraatu hin ta'in fookasii amma kana jaaladhu hiriyootaan akkas jaaladhu kana keessaati dhabamuu godha malee barumsa barachaa yeroo irraa addaan kutuu koo miti. Sun waan salphaadha. Garuu jaalala addaatu iddoo kana jira waan ta'eef nam baay'ee isin jaalladhaa waaqayyoo isin haa eebbisu isinii illee. Badisi tasaa yoomna boomee sitoona oolche.